Nerene mazabachahu. Ilmaan Oromoo jabaadhaatii sheer godhaa wal waamaa bakka jirtanu. Baga gammaddan. Waan ajaa'ibaati kabbaad nigiggirnoo ilaalu Dr. Abdusee. Baga gammaddan. Sheer godhaa addunyaa baxabbata. Sheer godhaa addunyaa baxabbata. Baga gammaddan. Ijoollee abbichuu faynuuf waamaa waan ajaa'ibaati har'a dubbii jabdadduu dubbachuuf dhufe Dr. Abdusee. Nama kuma afurfaan barbaada waan ajaa'ibaati waan ta'eef. Baga gammaddan isin jedhu Dr. Abdusee. Baga gammaddanii sheer godha. Nam tokkotu sheer hin godhin viidiyoo hin seeninaayyuu yoo sheer hin goone dubbii har'a. Kabbaad yoone nigiggirno wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessanuu jabaadhaa. Mata duree irratti waa'ee dhimma Dr. Abiyyi keenya bosona seenanii lola juuntaadhaan wal barbadeessaa jiran irraa dubbachuuf dhufne jabaadhaa sheer godhaa. Abiyyi Ahmad hawaa kana keessa jechuudha juuntaadhaan duqeet waan wal godhaa jiruuf har'a dhimma jabaa irraa dubbachuu dhufne michuu wallaggaa sheer godhatis jabaadhu hundi keessan jabaadhaa. Hundi keessan sheerii qofa wanti isin daqiiqaa lama isinitti fudhachuun qabu nama 4,500 ga'uuf. Batalee ijoollee abbichuunaaf waama. Goota juuntaadhaan wal barbadeessaa jiru bosona keessaa isarraa dubbachuu dhufne jechuudha. Xaqlaay ministiraachin Dr. Abiy Ahmad ከጁንታ ጋር ከባድ ፊልማ ውስጥ እንዳሉ ለማውራት ዶክተር አብዱሴ ብቅ ብለዋል። ሼር በማድረግ ተባበሩን ይላሉ ዶክተር አብዱሴ። ሼር ጎዳ አማ ሼር ጎቴ ዱቢን ጀጀባቱትን ዱበን ነው ዋና ጃይባቲ በር ዋና ጃይባቲ አመለ አንዮሲን ሼር ጎተኒ ነማ ፊደን ሃሳ ቦምቢ ገዲሱ ነው ገሩስን ነገሰን ረቆን ገሰን ሼር ጎድ yojedan hinkolfita caljette attisak hinkolfin caljedi ሼር ጎድ ላ ለመረዴ ቤስትን ሙከነ ቦድ ሱኳር ከነት ከ ኡበርባደ yote mal dubbinan dubbachu dhufe dubbi safaxamit Abiy Ahmad junta wajjinin jechuudha bosona seene jechuudha kanatti la akka shooshin garit junta barbadeessa jira waan ta'eef jabaadha ijoollee biltsiginnaanaaf waama akka shooshin garit jechuudha mishigii qabachuudhaan Abiy Ahmad daagim ላይ መለስ juntaan ayyar anaatun ያረገ ስላለው ለማውራት ነው የመጣው ሼር ጎዳ jabaadha ammallee abo ummata rukutama kana ana kamin godaan jedhan ummata rukutama kana bira akkamitti namni sheer godhi jennaan hin dhageenye sin akkamitti sheer godhi kiyyaa jimmaa sheer godhi abiyyiin kan kee lola jira waan ta'eef sanarraa dubbachuun dhufe ijoolleen profaayilii abiyyi irraa qabdan sheer godha dubbiin jabduudha jabaadha kurrifadhu laat an wanti sheer kadhu birrii wayiti miti yookiin YouTube way birrii kafalaa miti akka nama bira qaqqabee dhufanuufani ijoollee warri haasaa Dr. Abdusee kana dhaggeeffachuu barbaadanuuf malee sheer godhi wanti atu ittiin kaffaltu bar sheer goota nama si jala jirutu dhufu allaqe wanti biraan jiru bar sawi mataal akka namni dhufuuf waliif dabarsi jechuudha afaan Oromootiif waliif daddabarsa gaafa afaan Oromootii kamoo kana sheer jechuun malee birrii way ergi yookiin akkas godhi miti sheer godhi jechuun waliif daddabarsi fidi ijoollee entini egaa har'a dubbii ajaa'ibaa tokko dhufne jechuudha hundi keessan otu nama 500 way geessanii nate tola garuu ammallee sheer godhamu malee hin dulba ammallee hamma isin sheer gootanutti nama 200 300 400 500 600 geessanutti hin dubbadhu allaqe Abiy Ahmad dirree lolaa jira jedhanii ijoolleen biltsiginnaadhaa ililchaa jiru kaleessarraa kaasanii miskiina kan inni isiniin jedhuuf miskiina wallahi ijoolleen biltsiginnaa miskiina jechuudha gaarii farda gaarii beektuumi karuma ittarkifaman ila akkanatti ija hiiteet ni daw jette gadhiifnaan bowwaan isa jiraatu dhagaan isa jiraatu mandaat no akka farda gaariiti ijoollee biltsiginaa jechuun hoolaa gurguratanii biyyaa baan gaafan jedhu ittuu ammanaa mirkineessan abichuun isin goota dirree lolaa deeme jettanii baay'een keessan dubbattan nuti Abiy Ahmad amma kara aangoo mootummaarraa bu'ee paartii mormitoota akka jara Birhaanuu Naggaatti nama bosona seenuudhaaf wattaaddara isaa fudhatee wattaaddara isaa guurratee akkuma Gimboo Sabaattiin waggaa meeqaaf Eertiraa ture mootummaa abaawoodhaaf juuntaa har'a jedhanu kana biyyattii qabattee jirtu kana
ittiin mormuudhaaf yookiin paartii mataasaa Abiy Ahmad yookiin paartii biltsiginnaa jedhee dhaabbatee akkuma Gimboot Sabaat jedhamu mormuudhaaf bosona seene yoon isiniin jedhe hin amantan. Warri ammaaf yeroo kana suuraa kaleessaa inni dhufee miidiyaa irratti sagaleen helikooftara inni keessaa bu'ellee otuu hin dhaabbatin bigarmi kono namichi diraamaa hojjechuuf yaaleera. Sagalee helikooftara keessaa bu'e otuu hin dhaabin sardamsuudhaan miidiyaa OBN qofitti diraamaa sila OBN diraamaa hojjechuudhaan beekamti miidiyaan boqqolloo abbichuu keenya diraamaa hojjechiifachuuf bosona keessanii gaardiin itti marmee xaafii namaa keessa dhaabbatee gurbaan sagalee helikooftara keessaa bu'ellee otuu hin dhaabin sardamsu jabaatee maglacaa kennee amallaxuudhaaf jechuudha. Nama dhufe gootni keenya dirree lolaati abbichuun keenya dirree lolaa jira an hadhaan booda abiyyii kanaafan ijoolleen biltsiginnaa hoolaa gurgurattee biyyaa baatee farda gaarii karumatti harkisan deemtuudha jedheen jala mureen dhugaan jirtu kana kanaafanin isinitti hima Abiy Ahmad dirree lolaa jiraachuu isaa ragaan qabatamaan tokko hin jiru kan itti marsee jiru gaardii isaati kan inni dhaabbatee jiru xaafii wayii keessa ይሄን ተራራውን ትላንት ተይዞ የነበረውን አሸንፈን አስለቀቀናል ጀች ተራራው ወይ ዱዱበሳ ወንት ጅሩ ሂንጅሩ ሰገሌ ሄሊኮፕተር ነምኒ ምሽጊ ቀበቴ ጉያ ሰዲ አብይ ሎለ ዴሜረ ጀቹን እስን ኑቲ ማቱርተን አብይ አህመድ ሎለ ረጅራ ሎለ ዴመ ጀተኒ ጉያ ሰዲ ነምኒ ምሽጊ ቀበቴ ወታደራ ወጅኒን ጉያ ሰዲ ሎለ ረጅሩ ወታደራ ኢሰ ከሚፍዩ ሄሊኮፕተራን ዱፊ አችት ቡኤ ወታደራ ወረዳ አበቲን ጅረኑ ሰላም ዮኪን yeroo deemuuf ka'u footoo carrisenal sagantaa suuraa keenyaati viidiyoo fixannee jirra wattaadarri as keessa jirtan yookiin jajjabaadhaa jedhee akkanatti sanni harka ol kaasee nagaadhaan matee deemu argaa lolaa jira abbichuun keenya waa tokko isiniidha mo'an yaa warra deeggartoota abiyyi gowwoomtanii of dhamaastan gurbaan diraamaa isinitti hojjetaa jira maali dhiibbaa nuti irratti uumne dirqamee gabbaye kana dhiibbaa miidiyaan irratti uumaniif gabbaye VOA afaan Oromoo Abiy Ahmad nanduula jedhanii erga labsanii bakki isaan jiranu hin beekamne waan jedhee dubbateef dhugaadha namichi kun muudiin kun irratti barameeraa jedhee kotta jedhee gaardii isaa sabasabatee helikoophteraan naqee duq bakka bosona way eddee waa tokko lolli way hin jirre eddee waraanni way yoo dhuguma goota ta'e lolarra jira ta'e akkuma dheengadda Geetaachoo Raddaa isa dasee keessa jechuudha waraana isaatiin marfamee laala dasee ummanni gabbahee makiinaa keessa tarka baasee kana dudubbisaaru magaalaa keessa eddee lolli jiru akkuma Geetaachoo Raddaa dheengadda gabbahee akkasitti ilaa harka isaa gabbaasee wattaadara isaatiin jaalala isaa qaba kun gaardii nama jaa itti marsee sagalee helikoophterarra dubbi jedhee bosona keessatti bu'ee eenyuudhaan immoo kan na dhibu gaafa rakkatan qofitti kan jarri Oromoo manu afaan Oromoo dubbatan miidiyaa boqqolloo wajjiniin nagaddisiise kan gaafa rakkatanii jedhan ummata Oromootiin na gargaara jennaan dinnaan diraamaa hojjechuudhaaf miidiyaan duuka dhaqe tokko jiru waan nama gaddisiisu lolli kan jiru naannoo Amaaraa Dabra Birhaan irra jira inni kan inni jiru miidiyaa boqqolloo qofitti fudhatee bosona namni argine keessatti interview of gochisiisee maaliif miidiyaan TV hidhabame maaliif Naahoon dhabame maaliif Amaaraa miidiyaan dhabame OBN qofa eenyuun diraamaa irratti hojjechuuf OBN qofitti gurra micciiree fudhatee bahee afaan Oromoo qofaan Oromoodhaaf lolaaran isaan Oromoodha yeroo lolli tammaattee bosona seenanu afaan Oromootiin interview godhan isaayyoo afaan Oromootiin ekaa kunoo gaa injifataa jirra akkana godhaa jirra afaan Oromootiin interview godhanii bar jagnaan keenya nuuf Oromoodhaaf loluu bosona seenanii woboon keenya abbichuun keenya yinyaa jaalmarroo Oromoo bilisa nuu baasuuf miidiyaa boqqolloo fudhatanii helikoophteraan interview godhaaran isaan Oromoon nu faana jira wanti mul'atu waan gaggaariidha sagaleen helikoophteraa si brrrr jedham helikoophterri jabaatee interview isaa fixatee afaan Oromootiin ummata Oromoo ittiin burjaajessuudhaaf yeroo interview sana godhee ka'u yaa miilaana baasii helikoophterratti calaw laash onnee isa kamiin kan na dhibu onnee maaliitiin gaafa dura jarri otuu daseen seesin duruu barbaada yoo ta'e dhuguma jagna lola barbaada otuu ta'e gaafa ummanni dhaqee hin dhumin otuu jarri daseen seenin otuu jarri kombolchaa hin seenin otuu jarri naannoo Oromiyaatti hin seente Finfinnee jalan ga'in dhaqee hin lolu hadhoo muddamee dhufte 4 kiiloo keessatti akkuma mangee sana amallaxuurra bicuma siifa fakkeeffadhee helikoophteriin shirri godhaa boota waraanni hin jirre bosona keessa dhaqee suuraa ka'eetan nallolaara jedhee maqaadhuma koo galmeessisiifadhaadhaaf hidhamaa bar abiyyi keenya ijoolleen baay'ee maal jetti beeyta bakka gootni dirree lolaatti argama maal of hin dhamaasinaa wallahi namittiin gaazexeessaan Tigraay miidiyaa baay'ee nama sammuu jabaa qabdu siilteen moo maal jedhan sun Abiy Ahmad
bakka inni jiru bakka inni zammatee jiru nama nuuf hime miliyoona 11 kanna jechuudhaan muudii irratti qabattee gurbaan akkamitti an dhokadhee muudiin irratti qabama jechuudhaan helikoophteraan barrisaa dhufe wattaadarisa namni lola irra jiru bar gaardiin marfamee maali inni lola irra jira mishigii qabatee lolaa jira gaardiin maal ajaaf duuka marsee dhaabbata kun hokkanat masaara gurmura kakaate abiyyiin keenya nuuf lolaara Oromoon diraamaa keetiin abiyyiin bosona nuuf jira nuuf lola jedhee si duuka dhufee siif du'u hin jiru. Insha Allah yoo hudduu kan keetti afaan Oromoo akkana jarri OBN garagalchanii hudduu keetti akkana sii naqan afaan Oromoo gaafa muddamte dubbachuu dhiisi dubbaan siimaan. An abiyyi keenya afaan Oromootiin sabboonummaa gaafa muddamanii qofitti sirraan barbaannu nuti. Gaafa muddamte miidiyaa boqqolloo bosona keessa fudhattee dhayxee jechuudha. Interviinuuf goota oduu simbirtuutiin yoo mataan kee gaddeebifamee afaan Oromoo hudduutti si naqame Oromoon siif jecha gabbee du'u hin jiru. Oromoon waan lolaaruuf beeka. Injifannoo galmeessisee Finfinneetti marsee jennaan muddamtee waraana 160 Finfinnee jechuudha uummata nagaa milishaadha jettee uffata intini itti hersitee Finfinnee marfamee jira. Saree woo waraabessi jiraate malee hin duttu. Wanti Finfinnee namni kumni dhibbi tokkoof kumni 60 marsee fittashaadha kaardii keessa malee gadi bahuun hin jiru namni mana daabboo dhaqee deebi'uu dadhabeef Finfinneen nagaa taateeti. Waawwaboon dhufee sitti marsee 4 kiilootti naanna'ee jiruuf 4 kiiloo keessatti dhufee marroonna qabeenyaa ta'e naannatti qara'urra anis wattaaddaruma koo guurradheetan helikoophteraan bosona keessa fiigaa anis akka paartii mormituu tokkotti fiiga jettee of jajjabeessuu fiigaa jirta abbichuu ati shawwiden enee Dr. Abdusee ansi caale siyaasa beeka ati abbush wanti siin jennuuf diraamaa illee hojjechuun beektu abbushiyye yenee miixxa maqaa kanke abbush gaafa siin jennu waan itti diraamaa illee hojjechuun beekne Oromoo kana namuma gowwaa akka keeti Oromoon kun afaan Oromootiin intervii goote miidiyaa boqqolloo fudhattee dhayxee intervii goote jennaan siif shawwadama seetee dhamaata yoo ta'e aboo sheer godhi dhamaattonni as jala teessee kolfitu sheer godhi wal jala dabarsii fidii ijoollee biltsiginnaa of intiniit baay'een ijoollee biltsiginnaa maal jetti beeyta gootni keenya lolaa jira abbichuun keenya nuuf lolaa jira harmeen saa nugusa torbaffaa taata jettee ittimtee aangoo qabatee otuu ji'a lamallee hin bulchin 4 kiilootti waan itti marfamee jiruuf 4 kiiloo keessa taa'ee asitti qabamee jechuurra helikoophteraan wattaaddara koo fudhadhee bosona keessa deemee intervii godhaatuma hamma jarri 4 kiiloo qabattee jennaan paartii mormitootaa ta'ee yookiin Eertiraattis haa ta'u biyya tokkotti baqadheetaniin wattaaddara kootii wajjiniin akkuma gimboossa baatti Eertiraatti baqatee ahadigiin mormaa ture TPLF jechuudha. Akkuma san akkuma woboon bosonatti galee paartii amma yookiin ahadigiin jechuudha mormaa ture san abiyyis wattaaddara isaa wajjin dhamaan jilaajilochi ማለት ነው warra isaa wajjin bosona seenanu jiru. Hooleeyyiin amma TikTokii kanarraa Facebook irraa abbichuu koo jettu jaalaluma isa dhugumaa cal jetteetuma duruunfattee jaallattu isaa wajjiniin hin deemti. Jara fudhateetuma achi taa'ee paartii tokko maqaa moggaafatee paartii mormituu ofiin jedhee loluudhaaf yookiin mormuudhaaf of qopheessee jira malee gurbaan wanti dirree lolaa wayii hin jiru. Jarri Dabra Biraaniin to'achuudhaaf kunoo amma muddama keessa jirti. Dabra Biraan kiiloomeetira 130 qofitti Finfinnee irraa fagaatti. Dabra Biraan jechuun akkuma walqixxee irraa Finfinnee seenuuti wanti biraan jiru. Woboon asiin arattum aqxaachaa Finfinnee takabbaallech. Baarattum aqxaachaa Finfinnee takabbaallech. Abiyyi 4 kiiloo keessa taa'e akka inni achi maglacaasii kennu barbaadde. Nama muddametu bosona seena jedhee gabbaha malee dhugaan siima nama muddametu helikoophteraan bosona keessa deeme jechuudha. Baguma rabbiin lubbuun na jiraachise abiyyi caccabee bosona keessa deeme dhagaa keessa xaafii keessa deeme intervii godhee yatabattanee duqeetiin inni jedheen sun duqeet isa goote 4 kiiloodha isa ariyattee ofiisiitii bashannantee magaalaa keessatti ilaa Dabra Tsiyoon dheengadda jechuudha. Mootummoota gamtoomanii marfamee biiroo keessa taa'ee intervii godha. Abiyyi bosona keessayyuu quttoo keessa gangalata jechuudha. Argitanii? Kursii isaa harmeen isaa waggaa 7tti nugusa 7ffaa taata jetteen sana eeggachuu qofa wanti biraan jiru. Biyya eeggachuudhaaf utuu ta'e gaafa Oromoo ofitti dallansiisu akka biyya diige bareenni. Gaafa sirna isaa keessatti caaluun nyaatamu akka biyyi diigamte bareenni. Amma kan isa muddee jiru otuudhuman waan harmeen kun nugusa 7ffaa naan jette sanallee ji'a lamaaf illee nagaadhaan tasgabbeessee nugusummaa kun mirkaneeffatin. Akkamitti juuntaanii fi shaneen nuti ashabbaariidha jenne dhuftee nutti marsitee kokkee nu qabdi jedhee helikoophteraan tokka'ee jabaate. Taammoo kamasaaqaa qasqaddimmoo maxxanqaqisee jedhanu san qabamnee lubbuun garafamuu irra keessatti jabaannee helikoophteraan bararu mattokkas mafrat
mafraxat no maal jedhama isa tokko don mafraxat ibbalal ijoolleen keenya hooleeyyiin miidiyaan boqqolloo isiniti qabattee jechuudha OBN abbichuu keenya oduu simbirtuu bosona keessaa interviinuuf godhee maglacaa nuuf kennee boota maglacaan kaleessa jarri bakki jarri qabanneerra jedhanii intervii godhan November 19 dheengadda 18 ABC faana miidiyaa hundaan darbe bakka sana kaleessa abiyyi maal jedhe bakka kana guyyaa lamaaf humna intiniitiin humna xalaataatiin diinaatiin qabamee waan tureef nuti immoo har'a gadhiisifnee injifannoo galmeessisiisaa jirra nuun jedhe gurbaan. Abeet abbichuu keenya gin diraamaa achiin xilee yaamii fudhattee deemuu didde hanga ta'e siifa yaaltu xilee yaamii fudhattee deemuu dhiisuu kee garaana nyaate abbichuuyyee yenee miskiin. Waaqni lubbuun na jiraachisee abiyyi bosona keessa gangalatu abiyyi 4 kiiloo keessaa minilikumarraa fagaatee siidaa minilikirraa fakaateetuma bicuusii bosona keessa deddeemuudhuma isaa baguma inni riphee lolaa ta'e kara mootummummaarraa kara riphee lolaatti baga rabbiin isa jijjiire bar abaarsi Oromoo jabaadha bar Oromoon si abaarraan 4 kiiloo keessa taa'uu dhiisii sammuu si dhoosuu dandeessi Oromoon 4 kiiloo ati hamma ta'e abaarsi Oromoo bicuu harka sirra qabeeraa maaliif 4 kiiloo keessaa si baaseetuma kaloo keessa bosona keessa si fiiskaara malee akka mallas gizee tokkichatti mataa si dha'ee sin maraachini achitti sin ajjeefne bareeda jirtaati nama Oromoo ganee milkaa'e hin argine kan maraatee quttoon itti bu'e malee jedhe hayyichi Jawar Muhammad kana naa qabadhu kunoo dheengadda filatamneerraa sagalee 98 tuqaa meeqa argachuudhaan paartiin biltsiginnaa karaa seera qabeessaan biyya bulchuudhaaf filatamee jira jedhanii Birhaanuu Naggaa ministeera barnootaa nuuf godhanii gootonni keenya abbichuuyyee yenee miskiin Jawaariin hidhaa keessee Baqqalaa Garbaa hidhaa keessee Birhaanuu Naggaa fiddanii ministeera barnootaa nuuf gootanii biyya bulchuufi ayyee sitti dhufte kaa jaalmarroon maal siin jedhaa rabeetaa Oromiyaa keessaa buukkisaa Oromoo isaatii wajjin isin biyya keessan hoogganadhaa kan kanarraa hafee Shimallis Abdiisaa dhaamsa isiniif qabaa meeshaa keessan zayitii walawwaladhaa jedhee muudii sitti qabaara jaalmarroon isin du'eera jettanii akka ashooshiin gargizee meeqa aktarii fiilmii du'e jettan Finfinnee marsee Finfinnee keessaa sitti bookkisaa Oromiyaa keessa deeme ummataan akkana waraana biltsiginnaa warra du'an awwaalaa akka sirna keenyaatti nama du'e karaa irratti yoo dhiiftan xiraa'ee magaalaa balleessa bu'aan qabu karaa irraa kaasaa awwaalaa hanga mootummaa mataa keessanii ofiin filattanii ofiin of bulchitanutti ammaaf mootummaa waan hin jirreef isin ofiin of bulchaa kan kanarraa hafe Shimallis Abdiisaa ergaa isiniif qabaa meeshaa keessan zayitii walawwaladhaa isiniin jedhee redhee muudii qabaa jira gootichi yoo dubbate onnee keessaa si dhadhawa akkanala sitti tolu abbichuu yaa shannafne no ay abbichuu inni fokkoraan ergasii abbichuun keenya waggaa 24 kiiloo keessaa hin bahu maaloodha jettanu helikopteraan tokka'anii maaliif 4 kiiloo keessaa baduun barbaachise ree isaanoo jagna hin taanu 4 kiiloo keessa ta'anii biyya hoggananu nafxenyaa intini dammaqee mokonnaniif aangoo dabarsanii jabaatanii mafarxax isa jedhanu san sheer godhifannaati nama 1,000 gahi biltsiginnaa naafidi maalo biltsiginnaa naafidi itti muudii qabachuu jira biltsiginnaan gowwaadha gaafan jedhu wallahi jibbaa keessan hin qabuwan isin boris akkuma kana addeebitaniituma karuma sin oofan deemtu sin of hin beeytanu abbichiinis bara 2018 argitaniituma duukaa maraattan malee waa'ee siyaasaan beektanu deeggartoonni biltsiginnaa baay'een darasootatti caalu darasoota waa'ee lafuma gaafa ka'an waa'ee dhuma jannata maalummaa of hin beekanu ijoolleen biltsiginnaa deeggartu maaleen wooma oromummaa maaliif mootummaan akka qeeqamu siyaasni maali dhimmi dhuunfaa maali namni tokko maaliif jaallatama maaliif jibbaman beekanu jarri darasoota makka namaa ta'anii qaraatuma biyyaa yaa'antu har'a namni tokko lippistiikii dibatee gabbaheetuma enyaa Itoophiyaan laha yaa mataatti እንደዚህ እናደርጋለን ኢትዮጵያ ለዘላለም አትፈርስም yoo jedhe akka gaarii fardaatti duruunfatanii ila a'uudhu billahi minash jarri ragaa wajjiniin jechuudha waraana biltsiginnaa akka hoolotaatti jechuudha ila hush yette 20,000 akka hoolotaatti oofaa deemti waraanni Tigraay jaalmarroon akkasitti waraana abiyyi akka hoolotaatti booji'ee interview godha jarri mee ragaa maalii qabanii abiyyi injifannoo galmeessisiisaa bosona seenee yoo bosona seeneera ta'eeyyuu eenyuun bilisa Itoophiyaa siin jedhanu kuni eenyuun inni aangoo kan tikfachuudhaafan 4 kiiloo keessa turuudhaaf waan harmeen koo waggaa meeqa natti himi
waan harmeen ko ati nugusa torbaffaadha naan jette dhugoomsachuu waan hin qabuuf 4 kiiloo keessaa bahee hamma ta'e fiiguun qabaadhaaf bar gaafa sakaratal mawtiin si qabde bar daftee si keessaa hin baatu yoo sitti jabaatu si waxxarti akkana wit si tattaafachiifti shaadaa si qabachiifti Abiy Ahmad walloon kun biyya ofii naf dandeessee nama ofii filattee buluu jala qabde walloo dasee geenya jirra waraanni Abiy akkana godhee generaalota damassasee akkana godhee waraan otuu damassastanu dasee yejuuntaa maqabariyaanaat nuun jettan Amin bakka biltsiginnaan jabaatteetti dasee irratti waraana biltsiginnaa awwaalte dasee maannan finkicha ilaatem juuntaan tokko dasee hin qabattu otuu nuti jirru nuun jedhan ijoolleen biltsiginnaa waraanni biltsiginnaa kun jabaatteetti bakka zadaawii mafagfag iseedhan malaaf dubbatti baqachuudhaaf inti dhaaran dasee seensisanii achitti marsanii waraana biltsiginnaa waraana juuntaa daaraa gochuuf iyyuu dasee gadhiisanii as bahanii dasee si gabu wada kombolcha shashu kombolcha yejuuntaa maqabariyaanaat nuun jettan meesheer godhaasen bari akkasiin gaafa jarri dhuftee awwala laalli balaa qabatu taayyee danda'a maal jedhe ka gahannam የወጣው እንትን ፎቶ ተነስቶ ለመመለስ ወደ ገሃነም ለመመለስ ነው እንጂ መቼም laalli balaan አይዛቴም jedhe barakas jedhe taayyee danda'a barreeffamni isaa jira hin banne hayyee ka jahannam የወጣው እንትን ወደ ጀሃነም ልሸኝ እንትንን መጥቶ ማል jedhama bo taayyee danda'a keenya rigaa kasala akkas jedhe barreessaa ture dasee seenaniiru taanaan achitti dhuma lolli itti marsinee achitti mashigii keenya intini goone dasee keessatti dhumaan hin jettan dasee dabarfattee kombolchaa seenti kombolchaa keessatti awwaalla kombolchaa macheem yejuuntaa maqabariyaanaat nuun jettan haya biltsiginnaan jabaattee jirti bakka kombolchaatti juuntaa awwaaltii jenneetuma harka rukunneef goboos biltsiginnaan jabaatteetti jennee kombolchaa irratti awwaaltii bakka jenna hin dabarfatte diddee baatii seenan dhaqanii bakka baatii laa hin qabraachuwaalleen nuun jettan maalis ragaa wajjin isinitti himnaam otuu baqattanu otuu qabbartanu otuu awwaaltanu amma finfinneetti awwaaluudhaaf iyyuu jedhaattumoo eessatti awwaaluuf biltsiginnoochi warri juuntaa awwaalla shaneen awwaalamtee jirti jedhaattan baatii dabarfatanii shawaa roobit seenan kun ragaa wajjiniin qabatanii ummata intervii godhaa kunoo shawaa roobitiin keessadha viidiyoon isin argisiis shawaa roobit juuntaa maqabariyaanaat macheem attoonim jettan dabrasiinaa seenan ragaa wajjin otuu aliif jennu isinitti mara dabrasiinaa dabarfatanii gaafa jiran inuma siltaawii mafagfag jetti waraanni biltsiginnaa siltaawii mafagfag ይፈግፍጋችሁና የዲቅልሽ ልጆች አቺን ዲዴ ሸዋ ሮቢት ደበርፈቴ ከረ ደብረ ብርሃን እቲ ቀጀልቴ አመጆንታን ጋፈ ደብረ ብርሃኒን ገሴ ፍንፍኔን ሐረከ ገልቴ ኢባን ኢበቲ ዋን ተኤፍ Abiy kanaayyuu hanga ta'e wayi waan Oromoo keessa hangi ta'e Oromoo shawwadame isa duuka jiruufi akka mangeetti gaafa jarri dasee taqoxaxartu baduu dhiisuun saayyuu jagna gurbaan onnee qaba jechootu hin taane Oromoo of duukaa hanga ta'e Oromoo garaan bitame Oromoo of hin beekne of duukaa qabaaf gaafa jarri dasee geessu baduu dhiise hamma jarri dabra biraaniin geessu eegeetuma 4 kiiloo gad dhiisuun saayyuu bataam goboznesh bro yaa raadiyyee liji abbichiyye hanga jarri ደብረ ብርሃን ጌሱ ኤጉን ኬቱዩ ትንሽ ደፋርነሽ ብራዘር ዋን ኦሮሞን ባየን አንግቴ ወይ 4 ኪሎቲ አብቹን ኬኛ መለም በቀትኔ ኤሲ ፈርከሩ ኩታሮፍ ቱርቴ ተዋንቴ አሁን እንኳን ሻቸሽ በጋ ሀርከ ከነቴ በዴ ቦሶና ከሰ ፊፊ ጉጀል ቀብደ ብሮዬ ምንም ቢሆን እናስታውስሻለን ነሚቸ ወጋ ተቆ ከሰ ኖቤል ፕሬሲ ጀደም የፉደቴ ኖቤሊ ነገኛ አዱንያ ፉደቴ ኦቱን ቱሪን ወራነ ለብሱዳን waraanaan biyyattii daaraa godhe ekonomiidhaan imbaasii biyya adda addaarraa cubsiisuudhaan biyyattii otuu hin beekamin duqeetti yaadarragee marii Abiyyiin qofan argeen nama biyyattii ila waggaa sadan kana keessa biyyattii akka ila sooftiidhuma godhe bara laakkana ila wallahi namni harmeensaa ati nugusa torbaffaa jettee ittimte bataam innaatu bataam marzinaat harmeensaa baay'ee isa abaarte gurbaa otuu ati nugusa torbaffaadha jechuu dhiifteeni nagaadhaan Oromoo kan keessaa baate saba keessaa baate hin ganiniiti nagaadhaan Oromoon kan qeerroo 5,000 itti ajjeesee achi sikaa isana kunuunfadhu jiraadhu yani waggaa 100 aangoo isaarra taa'anni gurbaan namni aangoo irraa isa buusuuf itti ka'uyyuu hin jiru waan inni dhaqee jara jala galeef warra soddaa jala gale dhaqee warra soddaa jala gale achumaan Oromoon koo itti kaate achi rabbiin juuntaa itti kaase bar juuntaa rabbiin itti kaase qiixqiixuun yaa waggaachawun dabra birhaan darrase qiixqiixuun
هولي بلسقنا وسرا سورة بتشوك سنبر والله أنا سني هميرة أبي النبي داتي نتي أمنا يون سنين جد إسن ديغرتوني أبي اتمنت والله ربنا في رجاء عبد السين صبن صب أتو أبي النبي كيسني واقعيتنا إرجته إذا ما نامان أبي نبي رجل إنه شو ميرا جرا نتمنى أنا توان سن بربادن سنيف قدا أبي سنين جد عندي كيسن أحمد أبي نبي نو جتني فرط وانا أبي سنتيم هليكوبتران نك انترفيو قد إلو للرنجرة إذا فانا رموتين أمة أماسود أب أرمون ندوك أفعلوا لتمكا مجنان أرمون مودي اتقابته هم بيكنا أكتي يرو مدم تفانا رمو دبت متو من دنو أيه أوكي متو هجي بقى شير قدا جولي بلسك نغرا ناغوبا اي مسكينو تاكو هولي يهولا غرغرته بيا باتك الرب مالي وان بيكانو بران دغاول برقبه الا فنفني مرفا موران لبسي يرو مدممتي وانت يدمكون لبسي يرو مدما ها قري لبسي يرو تلي يامي است بقتي دم غافين كو وري حفن ساليا سامي كندا تديبتي دين غداچ كيسا نو مور جدا جرتي كان سيرا كون قبو سين بقتي سالون ifan baafatteetiin nuuroo bazadeen beeytiin fakkeessitee takka Itoophiyaa keessa lafa waan ta'e wayi amma ta'e doolaara shabashabattee juuntaa barbadeessine Itoophiyaa taashanne faallechi jettee doolaara guurrattee Kanaadaa sitti laashiyette yaa raadiyyee liji saaliyaa keenya baga doolaara kee guddattee Kanaadaa keetti amallattee kan akka jibichicha akka Shimallis Abdiisaatii fi lammacha harree kan akka taayee danda'a kana waan inni godhu qofitti garaana nyaateen maal goonaaf laat eessatti baqatu innoo bakka hundaanuu iyyuu biizaan irratti cufame akka jarri biyyaan baane godhame Oromoon dhiifama isiniin godhu abdiidhaan hin eeggatinaa taayyichoo Shimallisiyyee warra akka keessanii warri akka awwaluu abduu wanti ta'e warri biyya keessa teessanii Oromoo fixaa baatan maqaan keessan galmaa'ee lafa jira hundi keessan warri aabidal buxuun taatanii Oromoo gantan yeroo dhiyoodha torbii tokko wayite isinii haftee dabra biraaniin dabarfatanii Finfinnee seenuun Ibbaan dhibbate torbii tokko yoo danate isinitti himna አንድ ሳምንት ይበቃል አንድ ሳምንት ብቻ ይበቃቸዋል አብይ 4 ኪሎ ገዲሴ በደ ነቀለ አብይ መሶነሴኔ ዱካሴ አብይ 4 ኪሎ ታኤ ዴሜ ነመቶኮ ወራነ አብልጽግና ቶኩመ ሜቃና ከሆላቲ ቦጀማ አብይ ነምኒ ቶኮ ወራነ ሁንደ ደቀዩ ዱካሴ ፊጣደ ወንድ ብልጽግናን እንጅፈታ አብይ ደቀሎ ላይ ኑ እንጅፈታ ጀቱኩን 4 ኪሎ ታኡስ ነመቶክ ደቀ ቦሶነ ሴኑስ ነመቶክ ወራን ብልጽግና እነ ኩመዲ ደማን ኩመ ሶዶማን አከሆላቲ ቦጂአሙ ኦነን ቀቡ ካዮሎ ሉፊን ቤኩፍ ቦጂአሜ በር ወሪ አማ ወሪ ጀር ሸኔ ደጀደን ኩን አባውን ወቦን ካንኒ እንጅፈታሩ ዱጋ ኦሮሞ ዋን ከራረት ረሸነሜ አጄፈ ማሩፍ ዱጋ ሳባሱፍ ጁንታን ከነሲን አከነቲ ሙከውዱ ተጨብስቴ ዱፍቲ አሲን ፍንፍኔ ጀለጌሴፍ ዋን ሃርሜን ጀራ ጉዴ ደምቴፍ waan shamarran jaraa gudee damtee mukti hudduutti dhahameef gubattee gubaa kana ofirraa baasuuf lolaat waraanni biltsiginnaa kaayyoo loluuf hin qabuun bar nama tokko kursii irratti eeguudha wanti inni dhaqee du'uuf hin jiru jabaatee amallaxuun dhugaadha tokko dheengadda maal jiraa ture golfaan nu ajjeese gurbaan tokko kan waraana biltsiginnaa keessaa baqate shaneetti ergame angoota dheeffaati jedhe fiigichaan tokko faan bee jedhe jarri gaafa nutti manu shanee wanti jedhamtu hin jirtu shanee jechuun bar wama deemtanii uleedhaan qabdanii fuffunaantanu malee shanee wanti jedhamu hin jiru jedhanii rasaasa 30 wajjin meeshaa nutti kennaniitiin ergan jedhanu nama 300 gaafa dhaqnu shaneen inni nuti himamnee deemneef inni nu argine waladde lafarraa dhukaafti ta'ee samiirraa dhukaafti ta'ee dhugaadhaaf lafarraa dhukaafti ta'ee jedhe shaneen nuti namni 300 rasaasa 30 guurrannee dhaqne yaa miilaana baasi warri dhahame kufu wayyoo harmeekoo jedha jedhe na biraa akka waan harmeen isaa ergiteetti harmeetu si ergite abiyyi si ergiman anjabaadhee taniin otuun ciisee harmeekoo jechuun hin ga'in otuu shaneen addarra nan dhayin jabaadhee amallaxeedhe gurbaan goota dheeffaati jedhe shaneen jedhamtu jabduudha jedhe nama 10 jaraatu waraana biltsiginnaa 30 adda hawaa kan irraa dhukaaftiin namaan galu lafarraa dhukaaftiin jarattiin jabduudha jedhe bar keenya kun inni waggaa meeqa leenjii akkana jedhu gaafa dhaqe otuun akkana jedhe dhukaasuudha jettuu jarattiin lapheen mararra isaas qabatte addarana gooti jedhe
waan haqa qabduuf bar rasaasni keellee itti dhaqee addarradhaa warra haqa hin qabne kan akkasiin sheer godhaa bannaa taachuu sheerii 1,000 barbaade amma daqiiqaa kanatti ammaaliif waraanni biltsiginnaa akka jarri kaayyoo hin qabne gurbaan dheengadda dheeffaan tokkoffaa bahee waa'ee shanee kana himaa jiru kolfaan nu ajjeese goota dheeffaati nuti rasaasa 30 guurranne shanee barbadeessina bakka kalaas tokkoon alan dhukaaseera jedhe kana jedhe hawaarra dhukaa jedhe kan koo kan jaraa tokko ittiin kanatti addarrana dhoofsi jedhe laa ilaaha illallah nabii muhammadin rasulullah maal akkana of sobuun maal akkanatti intin jechuun way meen era wayne መጣው ብሉት ከዛ ያዳ አናም ወራና ብልጽግና ቦሲሱ መለኛኔ ዩኒቲ ቶላንጅሩ ላ ኢላህ በእናትሽ ብሉ ያዳ አማ ወራና ብልጽግና ቦሲሱ ትንጅራ ዋንቴፍ ኛኔኑ ነቲ ቶላንጅሩ ዱጋን ስንጅራ ምንም ምግብ ደስ አይለኝም ወደ ገርቶታ ሆለ ይብልጽግና አብይን ከኛ ለለጅራ የቴ eenyuun akka loluun beekne caljettee deeggaruu malee jara boosisuudha kaayyoon koo talaksaalachu abiyyi baqatee helikoophteraan bosona keessa deemaa jira waan ta'eef dandeessanii na arrabsitanii wanti sin ana hamileen cabsitan ana waggaa 3 fayyaana arrabsitan har'a gaafa injifannee 4 kiiloodhaa isin baafnee bosona keessa isin fiiskinu kana nu mo'attu jettanii dhufee fixeen dhufaa qoy bay qoy gaa daqiiqaa meeqa haasa'ee bakka dhufee cufi nagaan naaf tura deebi'een seena liivii ammaaf galatoomaati deebi'eetan seena sheerii otuun godhin biraan bayina hundi keessanuu warri yuutuubiidhaanis na hordofaa jirtanu amma deemaatii yuutuubii Dr. Abdussee tuub kan jedhu sabskraayibii 10,000 ol qabu sana sheer godhaati addunyaa baxabbaxaa nagaan isiniif haa baay'atu